Kam jirtu? Naguma? Nagaa. Har'a katteessatu jira. Go! Go! Faranji go! Go! Sakatteessatu jira. Waraqaa eenyummaa kee? Dafii waraqaa eenyummaa. Waraqaa eenyummaa. Waraqaa eenyummaa. Miilli kee asirra maaf hin jiru? Waraqaa eenyummaa irra hin galu, miillatu hin galu. Kanaan hin yaaddu, isa kanaan immoo hin fiigduumi. Maaf hin galu? Kaasimee harka keessa yoolee. Maal? Meeshaa qabatteetta? Naannoo himi? Yeroo 10 naannoof taasisu. Naannoo himi? Naannoo gara kootti. Sammuun kee nagaa miti. Homaan qabanne? Maa qabadheen jiru? Homaayyuu moo? Merree mataa kee. As keessaa waan dhabamu. Murattooti? Nan muradha. Yoomiin? Gaamtaa yeroo qabnu yeroo nurraa deemna bar. Afaan Oromoo. Kot. Deebi. Jisee deebi. Afaan Oromoo dubbata? Afaan Oromoo dubbata. Eenyudha maqaan kee? Tottobaan nama biyya Oromoo. Irra deebiime? Tottobaan nama biyya Oromoo. Biyya Oromoo. Ati Oromoodha. Adii uffisteeni adii fakkeessite ati miti. Atumtuu adii fakkaattee yakka hojjechuudhaaf deemtu. Qabadoti. Kottu. Nani? Natti buusta. Ganaan boolla si buusa. Homtuu hin jiru? Homtuu hin jiru. Doolaaras hin qabanne? Waan tokko. Yakkamtoota lamaan. Maalummoo balleessine? Adii fiddee dhuftee yakka hojjechiisuudhaaf. Baandaa. Ati keessi kee gurraacha, irri keessi kee adii. Amma qorannoodhaaf deemuu qabna. To'annaa seeraa jala ooltaniitu. Deema. Bakka seeraa deemna. Ilaa wanta kana sirreessuu dandeenya. Maal goonee sirreessina? Maal goonee sirreessinaa innis haala nama jiru sirreessuu dandeenya. Sanni adii ta'es dogoggora guddaadha kun sirreessuu dandeenya. Sanni afaan Oromoo beekus afaan Oromoo akka hin beekne goonee. Hojjaan isaas immoo yoo isinitti hin tolle ta'e akka yakkaatti yoo ilaalame nan gabaabsa. Anumatu dogoggora kooti. Isa bakka seeraa deemneetu dogoggora kooti. Maalitu achi hin gahin walii galuun isin ma danda'ama? Maalitu walii galaa? Yes! Akkamitti na yaaddena? Ani poolisiidha. Poolisii uummataaf dhaabbate. Dheesii! Deemi lamaan keenya. Deemi. Kana rakkataa naaf fudhatu. Nama biyya Oromoo. Gaamtaa bagana kan dhuftan. Tole galatoon. Maal isin gargaaru? Akkuma argitu keessummaan qabadhee dhufe keessuma lafa fagoorraa dhufan waan si ajaa'ibu biyya hambaa turre waliin guyyaa 3 guyyaa 4 erga biyya keessa seenneeti. Dhimmoota gurguddaa piroojeektii gurguddaa irratti hojjechaa turre biyya hambaa Awurooppaa fi akkas gara Ameerikaa kibbaa kana keessa irraan dhufne hojiiwwan dhaabbata gurguddaa wajjin hojjetaman baay'ee bu'uuressinee dhufne isaanii Singaappoor keessatti kaampanii 6 dhaabanii ani immoo beektan immoo jaalala biyya kanaaf qabuuf jecha maaf biyya kanatti immoo waan kana investiin godhanii maaf hin fayyadamtan isinii dhaloonni biyya kanaasa jedhuun amansiiseen fidee
Isa kanaaf immoo biyya keessaatii wajjin hojjenna jennee kan nuyi filanne inni tokko dhaabbata keessan kanadha. Isa kanaaf hoogganaa barbaanneetu iyyudha. Tole seentu garuu maal fakkaata barbaadan akka isa beeksisuuf maal jedhu? Weel maal sitti fakkaate? Dhimmichi dhimma biyyaati, dhimma guddaadha. Dhimma kaapitaala guddaadhaan geggeeffamus waan ta'eef siin humna kee ol ta'uu danda'a. Humna kee olidhas. Kanaafi Okay. in jarjarra. Isaanuma hoogganaa wajjin haasa'utu irra gaarii. Tole seentu deeqaa lama qofa. Qabatanii jiru. Hamma yoomiitti daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 jettanii nama teessistuu isin. Maal jechuudha? Hamma yoomiitti waa'ee yeroo isiniif galu. Keessummaadhaa bara kana fidee dhufe. Keessummaa biyya hambaasayyuu. I am sorry. Please. Ifam. Na beeksisan. Maal nuun jedhu isaa qankoo rakkina qaba. Ani isin ijjina iyyuu rakkina naanna'ee argeerayyuu. Argeera waa'ee yeroo rakkina keessan beeku. Nun taajjabanii keessummaan. Biyya hambaatii dhufanii nuuf jedhanii akka kanatti dhamaanii daqiiqaa 2 taa'ee gaetta. Yoom isinii garasiin waa'ee yeroo. Maal nuun jedhu isaan amma maal nuun jedhudha. Ani amma wanti na ilaa kolfan. Nu taajjaban argite utuun sitti muut immoo. Utuun sitti immoo nu taajjabsiifte biyya keenya irratti. I am sorry. I'm sorry. No problem. Ifama amman seentu. Ifama guddaa. Yoo nan xumuru. Maal gochuu hin danda'a silas. Aan garuu kana jedhu jira hirkoon. Mandaruma keessa naannaa ammayyuu akkuma jiru. Hojiin barbaada jedhe. Ammayyuu wajjinuma jirtu moo? Wajjin jiru. Nama gaddisiistu baay'ee. Weellaa. Yeah. No. Tole galatoomaa dhuftaniif maal isin gargaara? Isaan egaa keessummaadha. Keessummaan qabadhee dhufee biyyoota gurguddaa Awurooppaa keessa akkasumas biyya kana keessatti immoo hojii investimentii hojjetu dhaabbatoota gurguddaa qabu. Dhaabbatoota Awurooppaa keessaa dhaabbata 8, Afrikaa keessaa immoo dhaabbata 12 dhaabanii jiru. Amma immoo biyya kana keessatti hojjedha. Yaada jedhu fidanii ani immoo gaariidha. Yaadi keessan gaariidha. Hojjedha. Biyya kana keessa hojiin hin jiru. Hojiin hin jiru waan ta'eef hojjedhaa jedheen amansiiseen fide. Isa booda biyya kana keessaa immoo kaampaanii 3 filatan isaan wajjin hojjechuudhaaf. Kaampaanii gaariidha jedhamanii yaadaman 3 fudhatanii isa keessaa tokko keessan kanadha. Isinii wajjin hojjechuu barbaadan. Isin immoo isiniif carraa guddaadha. Carraa guddaa eenyu dhaabbatoota 50 oltu nu gaafatan wajjin hojjechuudhaaf. 3 qofa filatan isaan 3 qofa. Kun immoo isiniif carraa guddaadha of dabarsuu immoo qabdanii. Amma keessa beekannoodha waan isiniin jedhu of dabarsuu hin qabdan carraa itti fayyadama. Invest gochuu qabdu. Namoonni kan biraan yoo carraa kan argan itti fayyadamu. Isin immoo carraa kana yeroo argattanii sirreessanii itti fayyadamuutu irra jiraata. Isin true false? True. Hin barbaadu isaanis. Kanaaf of hin dabarsinaa. Waan isaan isin gaafatanii daftanii yeroo isaan isin gaafatanitti invest gochuudha. Wajjin hojjechuu of hin dabarsinaa carraa kana. True false? True. Isaan immoo waan jedhan qabaachuu danda'u. Yaada isaanii Okay, thank you. waan guddaa kaasan isaan amma yaada cimaa tokko kaasanii waan ajaa'ibaati. Maaliif kaampaaniin keenya kaampaanii keessanii wajjin waan baay'ee walitti fidu qaba. Waan walitti isaan fidu qaba. Kun immoo nuun baay'ee gammachuutu nutti dhaga'ama isinii wajjin hojjechuu keenyaafi jechaa jira. True false? Kanaaf How to work now? isin jaallataniiru baay'ee maaliif information qabu waa'ee dhaabbata keessanii. Maal jedhaa dafneema yoo jalqabne hoo maaliif waan isinirraa eegamu daftanii waliigaltee mallatteessinee hojiitti yoo seenne hoo iddoo biraatti investi gochuurraa isinii wajjin isin immoo waan isinirraa eegamu fiddanii yoo dafnee hojiitti seenne hoo waan yeroo beeku baay'ee itti fayyadamuu danda'u. True false? True. How to work now? Maal amma haalli isinirra jirtanis maali? Akkam immoo qaala'insi kun isinirratti dhiibbaa qabaa?
jedhu gaa'ee dhimmichi qarshii jiwaa wal qabatu fi xinnoo yaaddoo sanaas qabu. Akkamii haalli kaapitaala keessanii qarshii ni qabdu qarshii guddaa qabdu nu wajjin hojjechuufi jedhu kanuma gaaffiin isaanii salphaatti. Tole amma isaan waliin kaakaa carraan ake. Ingiliffa dubbatu barisaan. Rakkoon qabu. Isaan wajjin kaakaa. Ingiliffa dubbattu moo isin? Rakkoon qabu. Isaan onna wajjin haasa'an. Ingiliffachuun isa biyya keessaa miti. Ingiliffuma isa bakkee haasa'u isaan. Ingilish for Itoophiyaa miti. Rakkoon qabu. Hin dubbattu isuma? Rakkoon qabu. Isaan wajjin haasa'an. Tole. Hileeko. Akkam? Jira. Kan hin jedhu meerko? Yeroo darbe namicha diinii gamtaa wajjin ta'anii qarshii sirkaa fuudhan sun. Qallaa wayiidhaa? Dheeraa? Tole. Lakki. Dhimmaafan barbaade. Tole. Bye. Welcome, Mr. Kam. Nice to have you here. As you know, our country Ethiopia has so many resources. So just our business also has so many sectors. So in which department or in which sector you want to work with us? Please can you tell me a little bit about your business that you want to work with us? Do you have any business idea? True or false? True. So please can you tell me your business idea that you want to invest? True. Please tell me the business that you want to work with us. True. Oh my God. Please tell me the business that want to work with us. True. You guys are kidding? True. Are you joking with me? Why don't you tell me? True. Are you joking? True. Please tell me the business that you have. True. Don't you have business idea? True. Oh my God. You guys, please tell me the business that you want to engage with us. True. Are you kidding, you guys? True. Abumeti me wande niyadu nangalle. True. Wante jedhi kaam wante dubbadhu. True. Mus ifama. Rakkoon qabu. Totto. True. Gaamtaa. Maal gochaa jirtu? Maal wanti isin hojjechaa jirtan kun? Maal gochaa hojiirra jirra jikeen argui? Maal gochaa jirra? Haasa'aa jirra kaa. Dhimma hojiirratti haasa'aa jirra. Waliigalaa jirra immoo. Wantoota haasaa mana haasofnee waliigalaa jirra. Haasofnee iyyuu xumurree ture. Tottobaa amma maaltu fidee eessatti dhageessati maqaa isaa tottobaa ta'u immoo. Yeroon hojii hojjedhu na teellaa deemtanii tottobaan isin jettan maaloo dhaaramni jedhan. Hojiirra jirra miti argaa jirtanii akkana hojii hojjechaa jirra. Finnee turre finnee amansiisnee. Waan meeqa walii wajjin dubbannee turuu hedheena jeegallee malee. Ani hojii hojjechuu hin danda'uun jedha amanasitti. Asii mootummaan warra hojii hin qabne hojii uumaa jedha. Yeroo nun hojii uumnu na teellaa deemtanii tottobaa akkamitti hojjedhan hojii? Moo hojii dhiisiidha? Hojii meeqa faana jalaa kuffistu kanaan? Maal godhan kan? Moo aga buduudhaan jedhu mucaan kunis hojjetee nyaatinidha? Hin jiraatinidha? Akkasii? Waan sitti muumna hojii koo keessaa naa ba'an barbaadu. Hojiitti hin jira keessa deemtanii na teellaa deemtanii tottobattanii mucaa Oromoon godhina. Ajiidha mucaan. Akkasumatti qaba. True. Maqaan deemuu dandeenya. True. Tiruun kee haa turtu.